أنا وأنا بربادي إيسان جيران وقاتي نبرباد أكملتي أنا ما أغاتي برباد يكون أما وي هقول أما نجرو كنا ما نفني يرون أما نجرو كنا ما نف يبو راتي ديم تونس مراد أنا قرديمي تنتم بابا أقردا مراد تنتم بابا دولالا سيفي وراتي تديمتون أسجلاني لالا توفي أكنتي لالا لالا قوي تديمتون سنفق لغوتو ميسي لالا مي أكان فرا سنور كننا لالا على لكيتو نادابي سيتو نجيك كوتو تيكيسا نباسي ناكابنيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا خيا كم جرت النجاح يادا جرتو بقى جراتنا إذا سلامتان تيا إدو جرتنت اللي سرام برسا إسنت عرفتو إيجا بقى ناجراتني إيجا مالك بتدي فتشون كسرنا ولا مرس ديبيه إيجا ونني كبردو فيه وأما خينيا خنمان تنا ميديا رو بيجد ديما جرو خنان رجيه أما سينيرو فيه إيجا وان أجائبا وان انت كان رجين أكنا في أكنا جيتشون لنتي الفادا خنا جيتشام فيه إيجا ورتوتا في خبجون توتا خيا والله قلتي وان أجائبا نكبتي إيجا bahartuuf jechuudha. Bahartuuf waan inni jechaa na barbaadaa jiru egaa ammaan of dhagee ammaan tanaa'uu barbaadeetiin dhabee dhufee silaa miidiyaa irratti wal hin bahu egaa halkan sa'a maleedhaan viidiyoo tana waraabaa jira. Egaa waan ajaa'ibaati. Gurbaa bahar kana osoo adan ittiin deemin dura nama fudhatee asitti mana kiyyatti na barbaadaa ture jaan ammaan dhagee an yeroo hedduu manan taa'u silaan kanaan dura of dhagee akkana calgii asii na futubbii tana. Egaa ammaan tanaan of dhagee dhugaa dubbachuudhaaf asii waldaa gundee munaaf inni jechuudha. Amma dhufee jira akkaan dhageetti waldiisu hin teenyu. Ana baar ana ati barbaadda way ana hinduunee barni hin jira yoo si bira qalladhean nama qalladhee bifti tiyye siin ta'in ambar nama firaas dhorku bar anaaf akkanatti hay aboon tira dhalaa teechi na barbaaddaan gummitti intala sharmuuxaa sineechi na barbaaddaa sharmuuxitti mee hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya maraatallee naan hin jina mumaan sooqannaa'e anumatti dhagayame maraatallee naan hin jinaadha mee akka inni adanii isin dhufa adanii dhufee kan isin goggodojii uun isin dhageessaa viidiyoo isaa kana dhageeffannee walitti deebinaa hanga dhumaatti nu hordofa. Egaa viidiyoo inni adanii dhugaa ol deemu zaachaa nu kaatee an quban qabu mee viidiyoo kana jala deemnee haa hordofnu dhageeffadhaame woomanni isa malee dhiirtiin jirtuun isaa yaman sumaachaa gadhiif hordofaame viidiyoo isaa kana. Nagayni hedduu bareeda. Nagaya kana yoo didde immoo bahar eenyu kote amma qaaqiyya kabachiisuu irratti kabachiiseen si garsiisa. Bahar eenyu kote siin garsiisa. Yoo ati beekuu baatte jechuudha. Dhufuttiin jiraanu. Kolkoloota. Nagayaan dhabee kana of kabachiiseetiin of gorsiisaa jeen wadhaatetu jira. Ani wanta kanan gootu. Bahar barani dachaa sabdoo jiba. Hai inuma ansi dhiisee
miidiyaa irratti ol ba'uu si dhiifnaani ani waan amma dura ati dabarsaa turte magaalaa keessatti an calji'ee hay wayin uf quba qabaa nama jaarrattee asin na barbaaddaan nama jaarrattee asin na barbaaddaan inuma mee sa'aan hangaluu ni beeytaara yoon ammana hin teenyellee sa'aan ammana taa'u beeytaarati sa'aan ammana galuu beeytaara hay akkam sa'a sannaan dhuftu sa'aan ammana hin jire na barbaaddaan sa'aan ammana hin jire na barbaaddaan mee ammallee viidiyoo isaa kana dhageeffadheetiin isiniif deebi'aa walumaanuu haa dhageeffannu. Isinii dhufuttiin jira. Hangafatee irratti dhiichisu jirtan kana. Ogguu bahar dhufees akkasumatti dhiichisa. Lameen keessanuun eegadda anuu dhufuttiin jira. Eenyu kan ta'e wal harkuu teenya. Hanga isii irratti ma dhiichisu jirtan kana. Olee. Kolkolee wal geesse isin bocola kana dhiisi namni biraatu an qattiitii irra takkaa been beekon nama mirga kiyya qabachiisu nama mirga fi qabachiisee mirga namaa qabachiisa namni mirga fi hin qabachiisin mirga namaatu gaafa qabachiisu hin qabu. Kolkolee yaatu dhufaan jira niin dhufa hoggiisi harkuttiin jira dhiyoo tana hunda beekaan callisu jira shabakarra jiraachuu dhabeen calleefne viidiyoo isinirra waraabuun natti toluu dhabeetiin dhufe firraa isin kadhee dadhabe normaala bilbila isinit dawwale isin kadhadhee dadhabe rabbiiniin firraa isin kadhadhe kana booda maal akka hafe anaatu isin garsiisa. Waan inni jee zachaa nuuf haachuu jiru harkaa jirtan dhagayaa jirtanii egaa hordoftoota kabajamtoota kiyya ana malee dhiirtiin jirtu jechaa jira ni jirreessa malees dhiirtii hay lubbuu ati hin feene nuti feena naaf eenyu silaa kana walii qabdee hidhaatetti kun naaf eenyu faadhaani kolkolee hunda bocola hunda nuun jettaa seenuma nuti bocolaa misii bocolli nama na cinaa qabdee nan barbaadin dubbatin kophaati jetti na barbaadi. Kophaati jetti mana kiyyanii beeyta sa'aan galuu beeyta kophaati jetti naa hortu wallaalla qawwee deddeemtuun san fudhu hortu mee siin laalame akkaan firraa sin urkine na laalta. Lubbuu ati hin feene nan fadhaa lubbuu ati abbaa ilmaanii hin feene anaaf barbaada wal garrabaar eega akkanan na jala haafuu diddee of jalaa si hambiseetiin si garsiisa kun ammallee dhageeffadha. Guyyaan isin bahar nu balleessitanii badii fudhachuu ta'isan. Nu balleessitanii guyyaan isin badii fudhachuu ta'isan guyyaa sani ogguu baaraas dhufe. Kabajni hedduu isintiti nagayni hedduu isintiti. Waa'ee bahariin taphachuun uumaa hiriyaa keessanii ilmaan keessa. Atiitu na qabaa qooyan ati abriiti yarkaa qabaa ogguu. Isin adeemtuu ni guddifnaa ni buusifnaa maal oggootu asiitu harkaan qaban tokko ogguu adeebisan tokkoof hin galuusa deebisaan irraa fudhatta jeetii yaada san booda gabbaatee waa'ee baariin dubbattu gad dhaabbadhu kabajaan hedduu gaarii kabajaa ollaalte immoo murteetu anaatu beeka. Dhaabbadhu kabajaan hedduu gaarii kabajaa ollaalte immoo. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa waan akkanaa keessa jirraa reetiin haada kurteennaan fittuu gabaabsitee jaan. Ammee hoggaa yeroon ani jirre mana barbaaddan inumaa nama fudhattee na barbaadda janiyu abbaa feetiis fudhuukoo kophaa feetiis kottu an nama firraa si dhorku inumaa si jalaa hafee hay namatti sii maddee wanta taanaan sodaa seete himannaan an gurbaa kana qabaa ji'ee si kadhadhee harka sirra qaqqabe san dhugaa seete boobaara barsiin baana
walubantiin faras magaalaa jette. Faras magaalaa miti walubantiin halkan sa'a malee askoo. Yoo ilmaan san hiyyoomsuu barbaaduu baatte ati ilmaan keessan hiyyoomsuuf deemta. Lubbuu ati hin feene nuti ani hin fadhu fakkaataan akka xiyyaallee ni jira kaati barbaadu jiru abaluu siin hin jiru. Yoo isaan fissi dhiisan dandaateeti. Anammoo firraan si dhorku. Namni ol beeku kana hamaa beeku. Dhukkee si kaaseen si garsiisan. Magaalaa tana akkumaan duraan siin jeesan. Dhuma siin ilaalla dubbii tana. Ati aanaa na barbaaddaa sa'aan ammana hin jirre sa'aan ammana jiru maaliif sa'a akkanaa tan dhufne? Adanii dhuftee jirta jaanii si dhageetiin jira wal hubanna. Tamaam wal hubanna. Hayi. Akka ati gartee ofiin kabachiisaa mirga abbaan hin kabachiifneettu san mirga kiyya kabachiiseen si garsiisan. Mirga ati kabachiifattee aan kabachiifachuu hin dandeenye ni laallame. Hayi moosittiin qaqalladhee. Hayi namni qal'aan nama firaan dhorku dhageesse yoo. Hayi eessa dhageesse namni qal'aan nama firaan dhorku. Sii mitii nama akka keetii dhibbaan deeman firraas dhorkeen si garsiisa. Akkaan itti firraas dhorkuun beekan. Nama kanaatis si seeyan. An kabaja qabda jeetii si eegaa bara. Nama kabajaa hin qabne kanaati. Way ana. Way ana barbaadde. Isaan jiraan dhugaatii na barbaaddu. Akkamitti? Anuma akaati barbaadde kun amma. Way. Hogguun ammana jiru kana maan dhufne? Yeroon ammana jiru kana maan dhufne? Hiikoo? Asii fooroo na barbaadu kana bara hanga xurii qeensa jalatti isaan ilaalu bara. Ana intala sharmuuxa sanii jecha na barbaadde yooti. Sharmuuxi tiitee mata dhaabuu deemka. Tabiraa tuttiin siidaa. Dhagayi naafi ati. Way ana akkam. Yaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenyatti naarina ibiddi abbaa irra bu'ee gubaa jiran. Ibiddi abbaa irra bu'ee gubaa jiran. An adeero an nama ati barbaaddu miti. Dhuguma amma ati na barbaaduun kee kun. Obaar siin baanaar. Waliin nyaachinsi xiyyaa beekee. Wajjin nyaachinsi xiyyaa beekee. Halkan saa malee wal barbaaduudha. Gurba. Aboo barani ani bar siifin akka nama mataa laaffadde malee way ani aba laala siifi warraati deemtuunis muraa tana garteemi tanatti hin baaban agarta muraaya tanatti hin baabadu laalan siifi warraati deddeemtuun as jalaan hin laala tuffii akkanatti hin laala siifi warraati deddeemtuunan akkanatti hin laala. Tuffadhee muraayoo ittiin baafadhu. Akkana marraa takka akkana dhoonaan isaa fi siifi wantaa'u dhageessa. Awoo ani way ana booda. Ana akkana ana na barbaaddeemi. Boosa amma na galuu ni beeytaa maaliif na barbaaduudhaan? Saan amma na galuu beeytaa arati. Hayi miidiyaa irratti ol baatee annama akkanaati annama akkasii jechaa fudhaadaati. Miidiyaa irraa gabbuutee halkan ana na barbaaddaa saan ammana hin jirre saan ammana jiru maan dhufin kophaatiyyaan galaana beeyta. Yoo akkana si hafte dhuguma yoonii fi dubbiin tun akkana si hafte wallaalla baara. Barbareen abbaan dhaabe abbuma gubdii jan dhageessee barbareen abbaan dhaabe abbuma gubdii jan deebii dibicha abbuma nyaachise nyaatee ajjeesaa jan. Dhageessee ani qilleensa kanarraa yookaasiin na galcha yookaanaas si galcha. Tamaam takkasiitiin dubbii isittiin heddummaadhu yoo ana na barbaadde abbaa fedhii dhudhu kophaa teetiis deemu sa'aan hangalu beeyta sa'aan hangalu sanitti
taa'in eeggadhu mana kee jalallee akkaan ofirraa si dhorkine na laale. Namatti si himadhee si dhorkuu didanii namatti si himadhee si dhorkuu didan irra deebiitiin ammallee gabaasa godha himadha warra ati ni sodaatta jedhe warra ati sodaattu jiraami sanitti illee deebiitiin si himadha ammaan booda wal hubannaa beeti. San booda waan hin jiru qabu tamaam bagana barbaaddi. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya waan hin jiru isinitti himuu qabu dubbii isinitti heddummaadhee dhiifama. Egaa akkuma agartan akkana keessa waliin jirra. Dhumasii dubbii kana waliin ilaallaa. Hanga dhumaatti viidiyoo kana hordofaa dhaggeeffadhaa sabiskiraayib laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Dhufaana tura baay baay isiniin jaaladha. Nagaatti.